يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماري رحمة ما كان كتيني نملك سيدني يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماري رحمة ما كان كتيني نملك سيدني يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الشمار كفوني كبجمتوتا داوتوتا في هلتفتوتا ميديا النور كون كوبي أدى حواسة مركز النور وجين تاسفني لا كوبي كان كيستي مركز النور مال أكتاي وديفن دوغا سمبرانجينا برباچ سما مركز النور سغنتالي اسكيستي ارغمو في اكومسن دامسا حواسة كينف كيسموني كينا دبرسن سمبرانجينا هنگا تمر سغنتا كينتي نوجين تورا sagantat tachiche hunduratti namoonni hanga amma miidiyaa kana subscribe godhadha akkuma san mallattoo jarasaa irratti gadi tuqa. Sagantaaleen miidiyaa kanarraa darbu kan barumsa quraanaa, barumsa hadiisaa, barumsa kitaabbiin garagaraa yeroo hundaa akka isin bira ga'u jechaa fi amma kallattimaan gara sagantaatti ceena. Mee barbaachisummaan markaza nuur hundeeffameef maaliif hundeeffame, eenyuuf hundeeffame, amma eessatti argama markazni kuni maal nuuf ibsitan? Barbaachisummaan isaa diinii bakka irraa waraabbatanii diiniin kun jireenya ilma namaa keessatti waan tokko jireenya namaatiif barbaachisaa waan ta'eef kanaaf markazni baay'ee nu barbaachisa waan inni jedhuuf tokkoffaa diinii irraa barachuufu lammaffaa jireenya ofii keessatti akkaatama ittiin bulaniifu islaama yoo ta'e namni tokko islaamummaa isaa akkaataa itti oofatuu fi jireenya yeroo ammaa teknoolojii wal qabatuuf hawaasa ummata keessatti dachii kanarratti jiraatamu irratti addaan baafachuu halaala fi haraama keessatti addaan baafachuu kanaaf jireenya ilma namaatii barbaachisaa akka jedhuun qaba. Hedduu galatoomaa ibsa nuu kennitanii fi mee sagantaaleen markaza kana keessatti argamu obbo Jibriil sagantaaleen as keessatti argamu maal akka ta'e irraa nuuf kaase? Deebiidhaan waan dhagaa turruu fi waan argaa jirru keessaa Dr. Sheikh Muhammad Aminis ta'ee olumaayii kenna gurguddaa Dr. Sheikh Abdul Jaliil Rubeefaa ni jiru. Haa ta'u malee wallaalaan bishaan biratti dheebota akkuma jedhame haala mijataa ta'e kanaa fi akkaan nama gammachiisu keessattuu biyya baqaa keessatti an akkam ta'eet waa baradha akkam ta'eet karaa kamiin hiree kana argadhe biyya baqaa tanatti waan biyyatti na jalaa hafte waan roorroon irraa na baaste waan wallaalli biraa na baaste karaa diinii islaamaa karaa itti gala keenya ka guyyaa boruu kanarraa seenaa baay'ee qabnaa jechuudha. Kana jechuun diin barachuun dirqama kenna umriin nun daangessu yeroodhaan nun daangessu sa'a kamuu keessatti akkuma jireenya dhuunfaaf jiraannu itti gala keenya kabaruutiifis jiraachuun dirqama waan ta'eef hawaasni keenya ka magaalaa kana keessa jiran markaza kanarraa akka baratanii dhaama. Haa ta'u malee barbaachisummaa markaza kanaa jaalli kennaa obbo Kaalid ibsanii jiru. Sagantaalee barnootaa qaba. Sagantaaleen barnootaa kun barnoota quraanaa ijoollee xixiqqoo irraa kaasee haga ga'eessotaatti qaba. Ijoolleen xixiqqoon kilaasitti yookaan daree seenanii quraana irraa ijaan kaqaraan akkasuma namoonni ga'eessonni illee aliifarraa ka'ee akkuma biyyaa sanitti haala mijataa ta'eef ammayyaawaa ta'een iddoon itti baratan kilaasiin qophaahee barsiisota gahaa namoota akkaan quraana baratanii fi sheekotee gugurdoodhaan barsiifamaa jira jechuudha. Kana jechuun anaafis miseensa warroota baqataa keessaa nama tokko qooda mana kanarraa akka fudhannu ni dhaama. Barnoonni garaa kanaan ni jira. Akkasuma namoonni kana dura qara'an quraanni tasfiiraa ni jira. Akkasuma quraanni hadiisni ni jira. Waa hedduutu as keessatti baratamaa jira jechuudha. Kana hundi keenya dhufnee yoo irraa baranne sadarkaadhaan barbaachisummaa markaza kanaas hubannee barbaachisummaa immoo diinii kanallee yoo baranne hedduun fayyada jedhee yaada. Mee asirratti dhaamsatii qabdu dargaggoota keenyaa kan bakka adda addaatti yeroo dabarsan kanaaf mee yaamichi ati gootuuf maali waa'ee barumsaa kanarratti?
ulfaadhaa Dr. Shimaamad Amiin gaafii bareeda na gaafattanii. Dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessattis ta'e yeroo baay'ee umriin dargaggummaatuun chaalenjii baay'ee qabdi, qormaata baay'ee qabdi. Waa hedduu nama barbaachisti jechuudha. Haa ta'u malee abbaa rabbi laaffiseefitu abbaa rabbiin argitee ganama isa qajeelchitu qormaatalee yeroo kana keessatti nama mudattu gadi jedhee jala dabruu danda'a. Keessattuu biyya kana keessatti yoo xiyyeeffanne obboleewwan keenya hedduun isaanii jechuudha. Hiriyoonni kiyya anaas dabalatee iddoolee bashannanaa garaagaraatti dabarsina. Akkasuma manneen shiishaa adda addaa, manneen bashannanaa, kubbaa waa hedduu irratti jechuudha. Kun immoo gaabbii seenaa hin qabne nu gaafataa jira. Ani hiriyoota kiyyaaf warroota alatti na biraa hafanii anuu hiree kana argadhee sadarkaan akkatti mijataan nama gammachiisan kun biyya kanatti jiraatee barnoota kana osoo hin baratinitti. Markazni kun biyya kanatti durga dhaabatee tilmaamaan waggaa 3 olii 2017 irraayyee waggaa 3 kana keessatti ani bara kana guyyaa kana arguu fi asitti dhufee barachuu dhabuuf gaabbii hammana hin jedhamne natti dhaga'ama. Kanaaf obboleewwan kiyya ka alatti hafanillee wanni isaanii dhaamu yaa obboleewwan kiyya yaa ilmaan musliimaa warri rabbiitti amantee ani islaama ofiin jettu iddoo shishaa teettee iddoo kubbaa teettee yeroo kee ofirraa fixurra sagantaa godhattee guyyaatti sa'aa takka qofa kenniteefi magriibarraa hanga ishaayititti jechuudha. Guyyaa jumaa fi kamisaatiin jumaa fi kamisa na fakkaate guyyaa jumaa fi kamisaatiin ala guyyaalee hundaan ni barsiisan. Barnoonni ni jira jechuudha dhaabbataadha. Kanaaf dhufnee hundi keenya akka barannuu dhaamaaf isaaniif. Hedduu galatoomii ibsaa fi dhaamsa hawaasa dabarsitanii fi mee amma gara Abdallaattiin darbaa. Abdallaa mee biyya kana keessatti warreen shamarranii hedduun isaanii carraa barumsaa kana hin argatanii sababa hojiitiif ta'ee sababa immoo barumsa irratti kaka'umsa dhabuutiif ta'ee mee shamarran keenya waan itti dhaamtu maali haala barumsaa irratti markazni kun ammoo haalli inni shamarraniif sagantaa mijjeessee isaan barsiisuudhaaf inni qabu maali? Barumsi adda addaa, barumsi idileedha, barumsi quraanaa, hadiisaa, haafizoonni adda addaa, barumsonni kompiitaroota adda addaa asirratti akka uumamee namni dhufee bakka adda addaatti dhufee akka asii baratu waan kana haala kana mijeeffameetiin haalli kun haala kanaan akka dhufee hawaasni keenya asii baratamu godhame jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan markaza kanaa hawaasni keenya hundi hubatee waan hin jirreef argee waan hin jirreef haqni arge irraa fayyadamu jira waggaa 3 kana keessatti. Barumsa idileetiin ta'ee quraanaan ta'ee aliifarraa ol kaaseeti bakka hedduu kaga'e waan jiruufi hedduu namatti waan tolaa yookaan ifammoo waan nama gammachiisaa ta'e jechuudha. Tokko inni lammaffaa biyya ofii hin yaadatanii namni biyya ofii irraa barumsa adda addaatiin bahee biyya kana dhufee barumsa san caalu ka dhiibbaa hin qabne sammuu qulqulluudhaan ka kafaltii hin qabne nagahaan kafaltii malee karabbooma ofiitiif barsiisu ustaazonni doktoroonni kenniin yookaan ifammoo hayyoonni adda addaa barumsa adda addaa ka kennamuuf asitti bilaasha yookaan ifammoo kafaltii takka malee jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan markaza kanaa gadi fageenya yoo dubbannee kan jennu taate waan hin dhumanneef asirratti isinii dhaabaa dhufaniiti akka baratan kanaaf nu barbaachisa jechuudha. Barbaachisummaan markaza kanaa irratti dabalee isinii kenna. Inni biraa dhaamsi reefuu isinaan jettan dhaamsi dubartoota keenyaaf dhaamnu shamarran keenyaaf dhaamnu shamarran keenya barumsa mana dalagaa ta'anii mana dalagaatitti yookaan mana madaamiititti ta'aniiti barumsa fageenyaa barachuu jiran irra caalaan isaanii ka quba hin qabne ni jiranii ka rabbiin laaffisee fi barachuu jiran jechuudha. Warroonni barachuu jiran san warroota barumsa keessa hin jirre markaza kana quba hin qabne barumsa kana yookaan ifammoo aseessatti waan waraabamuu jiru kana beekumsa as keessaa fudhachuu jira bilaashatti waraabamuu jiran kana warra quba hin qabneef isaanis dabarsuu fi qabanii warroonni asitti fageenyaan mana dalagaa ta'anii barachuu jiranillee itti cimanii daran itti cimanii barataniiti haala biyyatti baratan san caalaa barataniiti karaa hedduun karaa dinagdeetiin illee karaa rabboomaa barumsaa quraanaatiin illee karaa barumsa idileetiin illee karaa adda addaatiin karaa lachiinuu walqixa oofataniiti akka as keessaa milkaa'anii bahan dhaamsaan qabaa fi warroon hedduu galatooma ibsa bareedaa hawaasa keenyaaf dabarsitanii warra waan dhagahetti fayyadamuun hunda rabbiin haa taasisu hedduu galatooma. Barbaachisummaa markazaatii fi faayidaalee barnoota illee dubbannee jirra hundi keenya jechuudha. Haa ta'u malee manni kunis namaan gad dhaabata maallaqaan gad dhaabata haala mijataa akkatti akka
nama hundaaf mijatutti ga'eessotaa fi daa'immaniif mijatutti teessurraa kaasee manni kun erga gad dhaabatee isteeppiidhaan sadarkaa kana kan itti gahe maallaqaanii dura dursee Dr. Sheemamad Amiiniin hangafee warroota mana kana ijaaranii jazaa guddoo rabbi isaanii haa galchu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan nullee obboleewwan keenya ka musliimaa ka biyya kana jiran ka rabbiin laaffisee fi barate haa baratu, ka rabbiin hin laaffifneef ka dalagaadhaan ta'ee karaa garaagaraatiin as dhufuu hin dandeenye manni kun mana diin rabbii itti baratamu, manni hadiisni rabbii itti barsiifamu waan ta'eef maallaqaan cinaa haa dhaabannu yaada jedhu qaba. Biyya ambaa keessatti yeroo irraa gara yerootti kiraayin manaa dabalaas deemaa dhiibbaas qaba. Nu jeexaniitu jira, yeroo tokko tokko waa baay'eetu jira. Kanarraa ka'uudhaan hawaasni kenna abdii walitti horee sadarkaa mana markazaa kanaaf mijatu, barnoota kanaaf mijatu hin bitanna jedhu lafa kaayee walii galteedhaan koree jaaree magaala kana keessa socho'aa jira jechuudha. Koreedhaan magaala kana keessa socho'an hawaasa irraa bakka bu'anii diinagdee abbaa rabbi raafisirraa walitti qabaa waan jiraniif dhaamsi isaanirraa isin ga'u akka mana kanaa gadi ka'ee fi itti gaafatamummaa koree markaza kanaatiin qindaahee hawaasa keessa faca'aa jiraachuu isaa hubattanii abbaan rabbi laaffisee fi boru keerii dalagachuu barbaaddu barnoota illee dhuftee irraa barattee maallaqaan illee miidiyaa kanas ta'ee mana kana cinaa dhaabbannu jedha. Markazan Nuur abdii hawaasa kanaa ni bitannaadhaaf ka'ee jira. Akkasuma itti aansee miidiyaan Nuur yeroo irraa gara yerootti barnoota onlaayinii ummata musliimaa akka biyya alaa jiran ijoollee shamaraa biyyoota garaagaraa jiran kan mana hojii jiran onlaayiniidhaan akka isin barbaaddanitti haala mijeessee isin barsiisuudhaaf qophiidha waan ta'eef sheer sabskiraayib gochuun chaanaalii kanallee guddiftanii cinaa akka dhaabbattan innis sawaaba guddaadha. Kanaa gochuun waan guddaadha jechuudha. Sirba osoo taate viyuu guyyaa tokko guyyaa lama keessatti maaltu akka argamu ni beekna waan ta'eef waan rabbii kana immoo karaa naannaa ta'een diinagdees argamsiisuu danda'uun akka danda'amu waan beeytaniif hundi keessanuu miidiyaa kana miseensa taatanii sabskiraayib sheer akka nu gootan wantoonni isiniin galle yoo jiraatillee barnoota onlaayinii gaafiif deebilleen isinii dhiyaate sagantaan mijatee kan itti fufu waan ta'uuf ulfaadhaa galatoomaa tanuma dhaamachuu barbaada.